sekarang pintar karena sini boleh kalau kalau jalkaba ini anje cuma berbeda umumnya lah rakom biar jauh hari rasti kurang mesun wani beitani kah punta kayaknya ilan latan garu ammo Oromo ajesu fi ammo Oromo tutukun ta jauh hari ini rasti ada soal kofal lemi dur irrakase ababile kayaknya rawa aboti kayaknya rakase gua menurut ada yang mau juru tu amma tanam tu fejeju nubalesu Oromiani kama Oromo amari Oromo rawata kallen kam sabot libra Oromia rawata kallen kaban on ilman Oromo il Oromia ma kufa warega ma heddu ka panaiten sadarka kana gani jecho kanafu gam isa beitani ka dubbi haqati tiyo debine malida ilman Oromo kale sagafi nisan gafatani warega man nijra lafata ujra ifan ifa jecho ilman heddu tiramne jer wan salpat tilalamu kale sastanan wayane wajin kanu hitu jiru wayane nu isanu amale wayane mi tigre mi geta choradda dum bakejer kaisena jesu jiru kaisena ma jede nu tubbat dege mo dubbisan hunda kabar godu bayni damarin yada fijecho bayni damarin sunamo diga kulkullu ilman Oromo gafi gafatte debin suno so hindebin enni damarin kulkulla ebran darbitu jecho kanafu pointing kenya ho mali mal guru kana mali rada banne uri demu kana nummo biyan jiru daga darbatu fin dande azir bakka beete ka jolle te daga darbatti dandi ko society no ilman Oromo kana wol gayne isan support godu dandaw rakam dega sasani gabbane ten bakka wajir gurguddon tuti iyeno wana dadda kin beetani ka mormu dandaw kam obole wonte nya tarukon durukutamti mana yana jirtu hanga danda mun wanto ko tokko boggone ten isan sanni gargaru da ejjenno nammo beetani irramai da Oromo wonni godu qabdu gama beitani ta warana ti so asin jenne la badala gaf garana so jenne gama beitani ka waranni itti jabate qeerroon itti wal ijaarre asittis wal ijaarre biyya keessattis caasaa keenya jajjabeeffannee mootummaa kana gufiiru soda malee mootummaa kana wajjin armaan booda waan beitani as qabaafatti qabaan hin jirtu jechuudha abiyyi kaleessa nama security wayyaane dami nagenya keessa nama hojjechutu waggaa 27 kan ilmaan Oromo yeroo dhumattu namachi keessa taa'e ilmaan Oromo saaxilee dabarsee diinaaf kennee ajjeesisuu ture nama eebbisa addunyaa kaleessa ajjeesise eebbisaan addunyaa kaleessa akka ajjeefame nama beeku nama basaasee Usmaayyoo Muusaa kana dabarsee kennee waggaa 8 guutuu Usmaayyoo Muusaa kana hidhaa keessatti rarraasaa ture waan kana nama beeku abiyyi jechuudha kanaafuu namni gabaabsaa yoo dubbateellee wanni jirtu hedduu wanni an irraa booda wanni an jechuu qabu jaalatamtoota fi hooggantoota community keenyaa kan magaalaa Edmonton keessa jirtan akkuma ilmaan Oromoo biyyoota adda addaa biyyoota Awustiraaliyaa Ameerikaa